Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya waan tokko duraan dursee viidiyoo kana irratti liinkii GB WhatsApp warroota hin qabneef viidiyoo kana gubbaa irratti liinkii dhuman isiniif kaa'ee dheengaddas garuu liinkii isiniif kaa'ee jira. Isin garuu hin ilaaltan malee jechuudha. Barreeffama gaditti yeroo barreeffama hunda laaluudhaaf irratti dhoytan all story ka jedhu jechuudha. More ka jedhu tuquu qabdanii. Isa kanaaf viidiyoo sana fakkeenyaaf mee Facebook irraan galee isin garsiisaa bakka itti isiniif kaa'e liinkii garuu arguu hin dandeenye isiniin argitan jechuudha. Waan tokko duraan dursitanii gaafii gaafachuudhaan duratti maaltu isinirraa eegama wanta san hubannoodhaan isin barbaachisa wanta san hordofuu qabdan jechuudha qaceelloodhaan. Yoo wanta san qaceelloodhaan hordoftan waa takka illee isiniin dhibu jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama tokko yeroo barreeffame wanti biraa yoo liinkiin akka tasaa jiraate barbaaduudhaaf eessatti wixanii argachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf viidiyoon suni isa kana haa jennu fakkeenyaaf viidiyoon dheengadda isiniif waraabe jechuudha. Viidiyichi sun isa kana jechuudha. Viidiyoo kana liinkii isiniif kaa'ee jira garuu isin hin argine bakka kanatti continue reading bakka jettu kana jechuudha. As bakka kana yoo tuutan barreeffama arma gaditti waan barreeffame fakkeenya barreeffame duuba barreeffamuu danda'a. Kanaaf barreeffama guutuu isaa dubbisa jalqaba viidiyoo ilaaluudhaan duratti. Sana booda bakka kana erga tuutanii haala kanaan barreeffama guutuu isiniif baasa jechuudha. Kan arguu jirtan kanatti. Okay, haala kanaan fakkeenyaaf erga isin dhoytanii amma as gaditti kun share follow me jedhee click this link GB WhatsApp jedha. Fakkeenyaaf liinkii kana irratti dhoytan jechuudha. Ammaaf viidiyoon kun dabree jira. Liinkii viidiyoo kana irratti isiniif kaa'a rakkoon qabu. Fakkeenyaaf liinkii kana irratti yeroo dhoytan haala kanaan isiniif fida kun akka amma arguu jirtan kanatti. Ufii isaatii oofee filannoo isiniif fida. Kallattiidhumaan kun akka amma arguutti jirtan kanatti jechuudha. Download bakka jedhu qofa isin geessa jechuudha. Bakka download jechuu kana irratti yeroo inni isiniif fide download ka jedhu kanatti wixan. Download erga gootanii booda haala kanaan isiniif fide jechuudha. Ammas deebi'ee download ka jedhu kana irratti dhoytanii garuu haala kana yoo asiin isiniif boodide jechuudha. GB WhatsApp kun isa kana yoo karaa kana isiniif boodide ammaaf kana keessaa bayeetiin isin garsiisa. Okay, Oromoon akkuma jettee mammaayite obboleewwan kiyya. Ilaaltu malee hin dhugin, dubbistu malee hin mallatteessin jedhan. Maaliif mammaakame mammaayisi kun? Dura waan tokko gaafii gaafachuudhaan duratti hubannoodha nama barbaachisa. Hubannoo barbaaduudhaaf warroonni daataan isiniif baay'ee hin hojjenne jalqaba viidiyicha kana an viidiyoo gabaabsee meegaabaayitii xiqqaadhaan isiniif poosti godha. Meegaabaayitii sana xiqqaa waan ta'eef daawulood godhatanii irra deddeebitanii taraasati waan jedhamu kana viidiyoo kana guutumaan guutuu sagalee isaa yoo hin dhageeffanne akkaataatti hojjetamu kana yoo hin hubanne bu'aa tokkollee isiniif hin qabu jechuudha. Obboleewwan kiyya ammaas kana malees wantoota biraa jechuudha. Gaaffii fakkeenyaaf namoonni barsiisonni biraa namoonni ani barsiisaas miti barataadha. Waan beeku qofa irraa isin gargaaruudhaaf isiniif ibsa malee an barsiisaa miti. Warroonni barsiisonni hedduu jira. Namoonni waa'ee kanaa irraa barsiisan namoota sanniin jechuudha. Wanta isaan gadi dhiisan san isaan namoo gadi dhiise san gaafadhaa malee fiddaniiti wanta namni biraa gadi dhiise tokko nan gaafatina. Sagantaa barnoota kiyyaatiin ala baatanii nan gaafatina. Waan hin danda'u irraa isiniif poosti godha. Waan ta'an gadhiise san irratti waan isiniif hin galle yoo jiraate na gaafadha. Ammoo wantoota biraa jechuudha. Waan bakka biraatti namoonni biraa gadhiisan barsiisonni biraa gadi dhiisan isa san fiddanii nan gaafate. Namuu waan san maxxanse san deebisaati isuma san gaafadha karaa inboxiitiin jechuudha. An ammoo barnoota kiyya irratti karaa kamiinuu yoo na gaafattan waan isin barsiiserraa waan isiniif hin galle hamma danda'uun isiniif ibsa. Inshallah ijoollee hedduus karaa inboxiitiin nama hedduutiif ibsee jira. Yoo galuu fi baatillee hin beeku namoonni irra caalaa fayyadaman namoonni an himeef kan fayyadamanis jira. Warroota hin galeeniif har'ammoo irra deebi'ee siif dhiyeessuudhaaf qophiidha. Ammoo kanarraan duraan dursitanii GB WhatsApp
fakkeenyaaf namoota waatsaappii orjinaala jechuudha. Waatsaappiin kun orjinaala kan pileestoorii keessaa bu'u jechuudha. Fakkeenyaaf kun isin garsiisa. Namoonni isa kanaan yaalanii dideef jira. Jalqaba wanti san hojjechuudhaan duratti wanti jedhame suni maalinni? Wanti kun ammootuyyuu isa kami akka ta'e addaan baafachuudha. Isa kana jechuudha waatsaappiin kun orjinaala. Inni kun fakkeenyaaf tiraanisleet hin qabu. Ammas baakaappii gootaniiti lamuus deebitanii simkaardii malee isiniif hin fayyadu. Jalqaba GB waatsaappii akkaan an godhee fakkeenyaaf simkaardii osoo isin barbaachifne koodii tokko osoo isin barbaachifne banachuudhaaf duraanuyyuu GB waatsaappii san fayyadamaa ta'uu qabdan. Nama GB waatsaappii san fayyadame kan jiru jechuudha. Osoo GB san ofirraa hin balleessin achi keessatti waan dalagamuu qabu. Jalqaba baakaappii gootanii namni fakkaan GB WhatsApp hin qabne haaraa har'a daawulood godhateeti har'uma lakkoofsa malee banadhachuun waan hin danda'amne. Lakkoofsa malee banachuu jechuun akkasii miti isiniif haa galu. Inni kun gonkumaa tiraanisleetis hin qabu. Ammas akka jenne sanitti banamuu hin danda'u Play Store keessaa kun. GB WhatsApp jennee fakkeenyaaf yoo barreessine GB WhatsApp jennee yoo barreessine fakkeenyaaf hin argattan. Play Store keessan jiru. Inni kun hin jiru hundi isaaniitu feekiidha laal. Inni kun hundi isaaniitu feekiidha. GB WhatsApp originaalaa miti isiniif haa galu. Okay, ay keessaanii baana. GB WhatsApp jechuun jalqaba isa kana jechuudha. Inni kun GB WhatsApp jedhama. Inni kun ammoo WhatsApp original. GB WhatsApp kun Play Store keessan argannu, internet keessaa arganna. Ammas linkii namoonni tokko waa'ee kanaa barsiisan gadhiisan jiru namoota kanneen jala deemtanii linkii isaanii argachuu ni dandeessani. Ammoo linkii anillee isiniif kaaha. Yoo kana argachuu hin dandeenye jechuudha jalqaba. Mee jalqaba isin garsiisa akkaataa fayyadama isa GB WhatsApp kana niin qaba jechuudhaan banadhee fayyadamutti jira. Haala gabaabaadhaan salphaadhumatti. Qabaachuudha qabdan jechuudha jalqaba dursitanii. Amma fakkeenyaaf GB WhatsApp kana erga akka keessa galee erga banne qofa kun banaadha jira jechuudha. Kun GB WhatsApp dha. Isiniif haa galu wanni beekuu qabdan. Sarara tuqaa sadii gubbaa kanarra jirtu kana tuwina. Inna sarara kana tuwine GB WhatsApp bakka jedhu kana asitti fakkeenyaaf nuuf baase. Sana booda keessanii gallaa akkatti wal harkisne jechuudha. Eessa dhayina jechuudha. Azar mode bakka jedhu kana tuquu qabdan jechuudha. Azar mode lakkoofsa jahaffaa kanarra jechuudha. Akka argitanii kun ammoo as lakkoofsa tokko jedha, lama jedha, sadi jedha, afur jedha, shan jedha. Lakkoofsa jaha kanarra dhufuu qabdan namoonni dubbisas hin beekne jechuudha. Erga GB WhatsApp irra dhooytanii lakkoofsa jaha kanarra dhooytan. Lakkoofsa jaha kanarra dhooytanii asitti jalqaba lakkoofsa jaha tuqaa duwwaa jedha. Itti aansee lakkoofsa jaha tuqaa tokko, itti aansee lakkoofsa jaha tuqaa lama, jaha tuqaa sadi, jaha tuqaa afur. Okay, jaha tuqaa shan jedhee, jaha tuqaa jaha, jaha tuqaa torba jedha. Jaha tuqaa torbaa kana ta'uu qaba. Okay, akkatti barbaadanii jalqaba lakkoofsa jaha irra dhooytan GB WhatsApp erga tuwitanii booda lakkoofsa jaha tuwitan jechuudha. Sana booda lakkoofsa jaha erga tuwitanii jaha tuqaa maal jettanii deemtanii jaha tuqaa torba bakka jedhu kanarra dhuftanii dhooytan. Haala kanaan akka arguu jirtan kana baakaappii isiniin jechuun jira. Jalqaba bakka kana hojjechuu qabdan jechuudha. Baakaappii goone jechuudha amma erga kanaa keessaa baana. Asuma osoo keessaan baanee bakka kanatti deebi'a. Warroonni kalara isaa jijjiirachuudha barbaadan. Ammas iskiriin isaa keessatti chaatii isaa haala bareeda garuu isin hin barbaachisu. Kuni jechuun fakkeenya haa ta'u akka tasaa GB WhatsApp kun yoo isin jalaa dileete duraanuma baakaappii guyyurraa godhuu qabdanii akka tasaa yoo isin jalaa namni keessaa dileet godhe haala salphaadhaan deeffachuu dandeessan jechaadhaaf malee kun fakkeenya. Ammas waan tokko yoo ciitee qabaatan balleessitanii yeroo bakka rakkoo sanii baatan deeffachuudhaaf jechuudha wanti kun kan isin gargaaru. Garuu isin dileet godhanii haaraa banachuudhaaf baay'ee tokkollee waan guddaa isin barbaachisu natti hin fakkaatu kuni jechuudha. Garuu immoo amma asitti isiniif deebisaa. Screen lakkoofsa tokko kana jalqaba irratti screen conversation ka jedhu kanas bakka kana yoo dhuftan asitti
isa gadaanu kana jechuudha chat bakka jedhu kana jechuudha tokko tuqaa lamaa kana irra dhooytanii style conversation ka jedhu kana as mode ka jedhu kana irra jijjiiruu qabdanii kana keessa erga baane warroonni kalaara isaa jijjiirachuudha barbaadan ammoo other modes ka jedhu kana irra erga dhooytanii booda jalqaba 6.0 ka jedhu kana launch icon bakka jedhu kana irra tuutanii ka barbaadan fakkeenyaaf kana irra barbaadanii gosa barbaadan keessaa filattanii irratti hidhattan jechuudha fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha fakkeenyaaf isa kana barbaada isa kana irratti qaba jechuudha haala kanaan jijjiiruu dandeessan warroonni sagalee bifa isaa jijjiiruu barbaadan okay kana booda erga keessaa baatanii backup goonee jirra jechuudha ammas namoonni WhatsApp duraan lakkoofsa duraaniitiin fayyadamne isa san deebinee isa kana irra yoo fayyadamne lakkoofsa san banachuu dandeenya warroonni jettan sim kaardiin keessan duraan yoo isin jalaa badee jiraate WhatsApp isin gonkumaa deebistanii argachuu hin dandeessan WhatsApp lakkoofsi isaa jiru lakkoofsi isaa dalaguu danda'u kan koodiin irratti isiniif dhufu jechuudha kanaaf warroonni waa isanii gaafattanis asuma keessatti deebii keessan isiniif deebisee jira link isiniif kaa warroonni GB WhatsApp hin qabne GB WhatsApp jechuun isa oriijinaala kanaa miti jechuudha internet keessaa bu'aa inni kun jechuudha haala kanaan erga backup goonee booda isiniif haa galu GB WhatsApp kun bakka kana dhufna sana booda other modes bakka jedhu lakkoofsa 6 kanarra dhufna jechuudha sana booda lakkoofsa 6 irra eega dhufne wal harkifne 6.7 bakka jedhu kana irra dhooyne backup goone haala kanaan akkatti eega backup nuuf godhee booda uf duuba deebinee jechuudha akka arguu jirtan kanatti haalaatti deebinee delete gochuu dandeenya osoo GB WhatsApp hin qabaanne koodii malee lakkoofsa malee banachuu ni dandeenya kan jedhu waan hin danda'amne jechuun kun fakkeenya warroota qabuuf ammoo waan guddaas isin barbaachisuun garuu wanni caalaan daruurii nama barbaachisu wanni gaariin isin delete gootan wanni haaraatti isin banuudha barbaadaniif waa takka bu'aa isiniif hin qabu jechuudha fakkeenyaaf inbox namaan haasa'uudhaaf yeroo haasa'tan haala kana jechuudha fakkeenyaaf koodii dhuunfaa kophaatti itti gootanii ittiinis fayyadamuu dandeessan nama barbaadan keessaa lock gootanii lockiidhaan fayyadamuu ni dandeessanii haala kana jechuudha isaas gadi jiru kana isa kana qofa jechuudha sistema kana qofaatu baay'ee bareedaadha waan delete gochuudhaaf isin cinqus hin jiru keessatti warroonni Saudi Arabiyaadhaa jiraattan lakkoofsi keessa waan isiniif hin dalayneef lakkoofsa duraan fayyadamuu jirtan sun iqaamaa waan hin qabneef gubatee jira waan ta'eef delete gootanii keessaa baataniiti lakkoofsa saniin banadhoo jettan isin dhufuu danda'u kanaafuu isin jalaa saayiban isin jalaa badanii yoo barbaadan ammoo lakkoofsa haaraa kan iqaamaa qabu ka dalagu yoo jiraate isaan GB WhatsApp kana kophaa banachuu qabdan WhatsApp tokkocha lakkoofsa tokkocha WhatsApp lama lakkoofsa tokkoon banachuun hin danda'amu WhatsApp lama lakkoofsa lama ta'uu qaba dirqama fakkeenyaaf WhatsApp duraan fayyadamsan san yoo GB WhatsApp irratti banuudhaaf lakkoofsa interneetan inni duraanis log out isin jalaa ta'a jechuudha kanaaf of eeggannoo isin barbaachisa lakkoofsa lama qabaachuu qabdan jechuudha WhatsApp lama fayyadamuudhaaf okay inni biraa ammoo tuyyuu gaafiin inni biraa maali as amma keessaa baanaa backup godhannee jirra jechuudha fakkeenyaaf WhatsApp kana ni balleessina haa jennu WhatsApp kana balleessuudhaan duratti GB WhatsApp qabnaa kan jedhe download goonee fakkeenyaaf ana keessaa download godhee qaba kuno akka arguu jirtan kanatti kuno asitti amma jechuudha GB WhatsApp kuno ni jira jechuudha haala kanaan isa kana ammoo warroonni linkii kanarraa isiniif banamuu dide Google keessan keessa dhayxaniiti fakkeenyaaf Google ka jedhu isa kana keessa dhayxaniiti akkam gootan seetanii erga haala kanaan isiniif dhufe gabaabumatti asitti barreessitan jechuudha maal jettanii barreessitanii GB WhatsApp jettanii barreessitan GB WhatsApp jettanii eega barreessitanii haala kanaan isiniif dhufa isa kana irratti ni dhooytan jechuudha erga haala kanaan irratti dhooyne waan nuuf dhufuun ilaalla haala kanaan akkana fakkeenyaaf amma as ol bakka jettu kanarra jira jechuudha asitti ammoo viidiyoo jedha asitti image jedha mee isa kana yoo jala barbaanne inni kun hundinuu isiniif hin banamu ta'a jechuudha kanaaf akkam gootanii image bakka jettu kana dhuftanii isa tokkoffaan oliidha lammaffaan viidiyoodha sadaffaan image bakka jedhu bakka image kana dhuftaniiti irra dhooytan erga image kana irratti dhooyne booda haala kanaan nuuf fida kun peejii tokkoffaadha peejii lammaffaa peejii sadaffaa peejii afuraffaa
Okay, haala kanaan eegaa nuu fide akka amma arguu jirtan kana jechuudha. Haala kanaan erga nuu fide GB WhatsApp jennee barbaanne fakkeenyaaf isa kana irratti dhooynu jechuudha. GB WhatsApp isa kana irratti haa dhooynu. Erga haala kanaan irratti dhooynee kun peejii meeqaffaadha? Asitti inni kun peejii tokkoffaa, peejii lammaffaa, peejii sadaffaa, peejii afuraffaa, peejii shanaffaa jedhee jira. Peejii jahaffaa, peejii torbaffaa, saddeettaffaa irra akka jiru kana isa kana jechuudha. Isa kana irra dhooytan. Isa kana irratti erga dhooytanii gabaabumatti as bakka visit page bakka jedhu kana jechuudha ni argitan jedhee yaada. Bakka kana jechuudha, bakka kana irra dhooytan jechuudha. Inni kun image qofa jechuudha as nu garsiisa. Kanaaf view image ka jedhu page ka jedhu kana irratti erga dhooynee booda haala kanaan akkatti ol harkisna. Isa kana miti inni dawwongore. Okay, haala kanaan erga fakkeenyaaf image kanarra jijjiirtanii isa kanarra dhawattan jechuudha. Erga isa kanarra dhooytanii sana booda GB WhatsApp 5.15 Epic for Android jedha. Fakkeenyaaf sana booda akkam gootanii visit page bakka jettu tana bakka kana tuuyitan jechuudha ni argitan jedhee yaada. Bakka kana tuuyitan. Erga haala kanaan bakka kana tuuyitanii akkatti isinii fida sana booda akkatti ol harkistanii maal gootan jechuudha. Download now bakka jedhu kana tuuyitan jechuudha. As bakka kana download now bakka jedhu kana tuuyitan. Sana booda haala kanaan akkatti isinii fide jechuudha. Erga inni haala kanaan isinii fide maal gootan akkatti saayizii isaa guddifattan jechuudha. Hogguu jalqabaa isin kana tuuyitan yoo inni isin dide akkatti saayizii isaanii guddistanii ifama bakka malee nageesse. Okay, saayizii isaa haa guddisnu. Haala kanaan saayizii isaa erga guddifnee booda as bakka download faayilii jedhu kana tuuyitan jechuudha. Kun asitti ni argitan jedhee yaada. Isa kana download faayilii bakka kana erga tuuyitan taraa lammataatti deebitan. Sana booda akka argitan kana asitti okay isin gaafata hayyama isin gaafata okay itti jettan jechuudha. Andura waan keessaa qabuuf replace naan jedhe okay itti haa jedhume. Haala kanaan downloading jechuutti jira jechuudha. Okay, karaa biraatiin ammoo yoo karaa kanaan isin dide akka arguu jirtan kanatti amma kunoo download ta'utti jira jechuudha. Kunoo asirratti haala kanaan yoo isiniif dide okay keessaa baatanii bakkuma fakkii suuraadhanii kana dhayitan jechuudha. Suuraa kanneen biree erga dhaqxanii karaa gabaabaan isin oofa. Ammas ila akka wanni beeku qabdan peejii tokkoffaa, lammaffaa, peejii sadaffaa kanarratti isa kana tuuyitan jechuudha. San dabarree erga san yoo saniif isin dide isin galu dide isa kana jechuudha. Asitti GB WhatsApp really one bakka jedhu isa kana tuuyitan. Erga isa kana haala kanaan tuuyitan inni kunis sanuma GB WhatsApp 5.15 downloading latest version jechuu isaati. Okay, akka ol harkistanii bakkuma visit jedhu kana tuuyitan jechuu isa kanaas. Visit bakka jettu kana erga tuqxanii booda maaltu isinirraa eegama? Haala kanaan haganni barbaade isiniif fiduu ni eeydan jechuudha. Garuu isa kana hunda wanni isin galcheef hin jiru. Liinkii isiniif kaa'aa. Liinkii isiniif kaa'ee sanarraa buufachuu ni dandeessa. Haala kanaan erga isiniif fide bakka kana dhuftan jechuudha. Isa kanneen irratti tokkollee irratti hin dhooytanii isa diimaa kana gootu download ka jedhu kana irra dhooytan. Sana booda akkatti haala kanaan ol isiniif baasa. GB WhatsApp ka jedhu kana irra dhooytan. Haala kanaan hayyama isin gaafata okay itti jettan. Kallattiidhumaan kun akka argitanitti download starting jechuutti jira jechuudha. Haala kanaan kunoo download nuuf gochuu jira. Faayilii lama download nuuf gochuu jira jechuudha akka arguu jirtan. Kanaaf download to faayil jechuudha. Okay, gabaabumatti isin keessaa baanaa. Sana booda warroota hin qabneef jechuudha. Warroonni duraan qabdan ammoo yoo download keessaa qabaachuu danda'a mimirii gubbaa. Haala kanaan bakka kana keessa erga dhufne kun eessa nuuf seenaa inni amma download ta'e sun ay keessa nuuf seena jechuudha.
akka margu jirtan kana amma daawunlood ta'ee xumuramee hin jiru waan ta'eef as mallattoo kana dukkanaa agarsiisu jira silaa isiniif agarsiisa jechuudha. Asitti erga bu'ee bakka kanatti isiniif agarsiisa. Haala kanaan obboleewwan kiyya kana booda erga haala kanaan daawunlood godhannee miimirii keessaa qabaanne waatsaappii keenya keessa gallee jalqaba as GB waatsaappii kana keessa dhayina settingii kana eegatu inni GB waatsaappii gallaa sana booda akkatti ol harkifnee lakkoofsa 1 2 3 4 5 6 7 jedha bakka 6 kana irratti dhooytan jechuudha. Azar moodis ka jedhu kana sana booda 6 tuqaa maal jedhee kaaya 6 tuqaa 7 ka jedhu bira dhaytanii sana booda irra dhooytan bakka appii isiniin jedha jechuudha. Warroota qabuuf jechuudha GB WhatsApp lakkoofsa malee banachuudhaaf kan hayyamamu. Namoonni lakkoofsa hin qabne akkanumatti banachuun ni danda'ama miti hin dogongorina. Okay, sana booda isa kana delete godha jechuudhaan isa kana fakkeenya delete haa godhu. Delete godhee jira jechuudha. Jalqaba wanni isinirraa eegamu backup gochuudha. Keessa galtee warroota qabuuf malee garuu ammas dirqama wanni isin barbaachisu hin jiru waan isiniif hin galle itti hin fayyadamina waan isin dhibeerraa dhaabbadhaa isiniin jedhaan. Kun warroota beekan yookaan yoo ofii hin beeynes namoota beekan bira geeffadha. Kun amma GB WhatsApp bu'ee jira jechuudha. Daawunlood ta'ee jira. Lamaan naaf bu'ee namoota hin beekan bira geeffadha naaf buusii GB WhatsApp barbaada jedhaanii malee akkanuma ol kaataniiti daawunlood wanta tokko gochuudhaaf hin cinqaminaa isiniin jedha jechuudha. Haala kanaan erga daawunlood gootan keessa isiniif gala. Okay. Haala kanaan erga bu'ee booda ammoo akkatti isiniif dhufe jecha akka margu jirtan kana kunoo bifa biraa qaba garuu homa rakkoota kan qabu tokkuma jechuudha. Okay, haala kanaan erga buufattanii booda akkam gootan amma delete godhee jira mee akkamitti haa banadhu ka jedhuuf fakkeenyaaf mee keessa galee GB WhatsApp kana haa buusu jechuudha. Okay, keessa tokkuma jechuudha jarree kun hundinuyyuu qabxiin isaanii kun asitti kunis 30.37 inni kunis 30.29 jedha inni kun garuu gadi aanaadhaayyuu isa kana miti isa 30.37 garuu tokkuma mee kana haa buusu. Install godha jechuudhaan gaa install godhee inni fitu walitti deebiin. Okay, haala kanaan erga daawunlood godhee nuuf xumuree maal goonatti jennaan jechuudha keessaa baana. Okay, erga keessaa baanee amma gabaabumatti jalqaba osoo GB WhatsApp kun amma bifti isaa wal fakkaata garuu inni isa kana jechuudha. Okay, haala kanaan erga keessaa baanee akkam goona settingii kana keessa dhayna jechuudha. Settingii moobaayila keenyaa keessa dhayna settingii jennu sana booda application manager barbaadatan jechuudha isa kana. Isiniif haa galu application manager isa kana jechuudha. Hidhooyina sana booda daawunlood bakka jiru kana dhufne bakka daawunlood ta'e moobaayila keessa namni hin beekne jiru jechuudha. Kanaaf GB WhatsApp barbaadachaan GB WhatsApp isa kana irratti hin dha'a. Erga irratti dhahee sana booda akkatti ol harkisee permission bakka jettu gaditti yoo warroonni haala kanaan akkatti isin permission jettanii waan kana yoo isin hin finne permission ka jedhu yoo fakkeenyaaf magariisa ta'e irra gadi dhooytan goo jettan filannoo shan isin gaafata filannoo shan san raayitii goota warri san hin qabne ammoo irruma gad dhooytanii sana booda okay jettanii okay illee yoo isin hin gaafanne akkana irra dhooytanii yoo barreeffama qofa isinii fide akkasuma irraa deete hunda shananuu dhooytan jechuu filannoo keessanii haala kanaan ni dhooytanii haala kanaan haala kanaan erga dhooytanii xumurtanii keessaa baatan jechuu amma keessa osoo waan kanan goone fakkeenyaaf nuu banaman jedhinaa mukkurina namoonni hedduun fakkeenyaaf daawunlood gootanii zimmi jettanii bakkuma diimaa kana dhuftanii guutuu hixan isiniif banamuu didee jechuudha kanti isiniin jedha jechuudha. Fakkeenyaaf amma mootii waan haala hunda isaa tartiiba isaa hin dogongoriniif naaf banaa bakka riistoorii jedhu kana qofa waan tuqe alaaxuu lakka argitan kana baakaappii naaf gochuu jira jechuudha. Kun haala kanaan xumuree jira. Kunoo isa kana yeroon keessa galu kallattiidhaan alaaxuu naaf banamee jira jechuudha. Osoo wanta godhamu kana hin goone ni danda'ama jechuun waan hin fakkaanne jechuudha. Haala kanaan akkasii fakkeenyaaf nama tokko dhuunfaa isaatti security isaa hidhuudha yoo barbaadan dhuunfaatti hidhachuudha yoo barbaadan akkam gootan seetanii keessaa baataniiti fakkeenyaaf nama irratti hin tokko fakkeenyaaf mee isa kan akkam haa godhu as tuuxan jechuudha sana booda
erga haala kanaan as tuuxanii lock chat bakka jedhu kana qaba. Lock chat ka jedhu kana dhuftanii kophaa isaatitti waan barbaadan irratti hidhachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan koodii garaagaraa hidhachuu dandeessan, nama barbaadan kophaa isaatti qollofuu dandeessan jechuudha. GB WhatsApp waa hedduu qaba. Akkasumas wallpaperii kophaa irratti hidhachuudha yoo barbaadan jechuudha. Dudduubbee chaatii kana kan jiru yoo jijjiiruu barbaadan akkam gootan seetanii as dhuftaniiti fakkeenyaaf GB WhatsApp kana fakkeenyaaf erga irra dhooyne haala kanaan irra dhooyna GB WhatsApp kan jedhu kana dhooyna sana booda akkatti ol harkifne screen conversation ka jedhu kana irra kana osoo hin taane other modes ka jedhu kana irra dhooytan jaafaa kana warra wallpaperii kophaa irra hidhuu barbaadan jechuudha. haala kanaan akka amma arguutti jirtan kana fakkeenyaaf tokkoffaadha wallpaperii kophaa irra hidhuuf screen conversation ka jedhu tokkoffaa kana irra dhooyna san booda tokko tuqaa lama ka jedhu chat ka jedhu kana irra dhooyna sana booda gubbaarra akka argitan kana custom wallpaper ka jedhu kana jechuudha. yoo raayitii tana irraa buusne jechuudha wallpaperiin nuti hiine sun nama hundaafuu ta'a jechuudha. yoo raayitii tana itti goone ammoo tuyyoo nama tokko kophaan itti hidhuu dandeenya. fakkeenyaaf kophaa haa hidhuu nama fakkeenyaaf wallpaperii nama fakkeenyaaf isa kana irra dha'ee wallpaperii isaa jijjiiru. haala kanaan fakkeenyaaf achiniin tuqaa wallpaper ka jedhuun barbaada as kunuuni argitanii irratti hin dhahe sana booda nin filadha wallpaperii. haala kanaan erganaaf dhufee jechuudha. diimaa kana irratti haa jijjiiru set jedhaan. haala kanaan amma fakkeenyaaf kunoo isa kana wallpaperiin isaa jalli isaa diimaadha. mee nama biraa keessa galee hogguun laalu wallpaperiin hin jiru jechuudha. akka argitan kana wallpaperii normaalee jira jechuudha. fakkeenyaaf mee asis haa galu wallpaperiidhuma adii jira. fakkeenyaaf mee amma raayitisa yoo irraa balleessine akkam ta'a jechuudha. guutuu isaa jala seena jechuudha wallpaper sun. GB WhatsApp dhooyna lakkoofsa tokkoffaa kana conversation screen kana dhooyna tokko tuqaa lama chaatis ka jedhu kana irra dhooyne jechuudha. irraa balleessina raayitii tana wallpaperii irreef nama tokkoffan hidhe sun nama hundaafuu ni jira jechuudha. kunoo amma akka argu jirtan kana kunoo hunda isaanii jala jira jechuudha. kunoo akka argu jirtan kana haala kanaanii. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. garuu irra caalaa system kana bareedaadha. GB WhatsApp yeroo buufattan lakkoofsuma keessan adiidhaan banadhaa isiniin jedha. erga banattanii booda akkan godhe san gochuuf ni dandeessan. systemni sun kan itti fayyadamuun danda'amuuf fakkeenyaaf waan icciitii tokko WhatsApp kana qaban akka inni jalaan agargine jechuudhaaf yeroo nama san bira dhaynu delete wanta san goone jechuudha. sana booda gaafa bakka icciitii sanii baane WhatsApp keenya deebisnee fayyadamuudhaaf nu gargaara. waan delete gochuudhaaf waan guddaa isin barbaachisu tokkollee hin qabu jechuudha. isa kanarra wanni isin beekuudha qabdan. kanaaf linkicha sana eessaa argachuu dandeenya kan jedhuuf viidiyoo amma waraabuu jiru kana gubbaa irratti waa tokkollee barreeffama tokko osoo isiniif hin kenne linkii qofan isiniif kaha. linkii sana ammootu yoo akka irraa fayyadamtan achirraa gabbuufattan jechuudha. fakkeenyaaf linkii san haala kanaan amma asirra copy godheen isin garsiisa. linkii kana jechuudha. linkii kana ergaa haala kanaan bu'ee linkii kana irratti dhooytan jechuudha. waan inni isin gaafatun ilaaltanii haala kanaan directly download godhi isiniin jedha jechuudha. kanaaf as download bakka kana irra ni dhooytan hayyama isin gaafata itti gootan jechuudha. gabaamatti kunoo download nuuf ta'utti jira jechuudha. akkam argu jirtan kanatti kunoo download godhee xumuree jira jechuudha. download complete sakandii takkaa osoo hin ga'iin fixee jira jechuudha. kanaaf linkii kana qofa irratti dhaadha. haala kanaan download godhadha isiniin jedha. waan isiniif hin galle waan biraas isiniif deebisa. wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.